Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota chaanaalii kiyyaa yookaan immoo kanaan isin kabaju kanaan isin jaalladhu akkam naa jirtan. Fayyaa keessanii maatiidhaan ko'aan nagaa jira baga jiraatanii. Deebi'ee dhufeetan jira. Isinis baga jiraatan jecha egaa sirba gadhiisnee turree artistii Firahaan wajjiniin jechuudha. Artistii keenya kabajamaa jaallatamaa artistii Firahaan wajjiniin. Sirba haarawaa isin biraan geennee turre sirba sanitti namoonni komii qabda yoo jiraatan koomantii jalatti nu katabuu hin dandeettanii garuu mootiyyuu koomantii keessan hunda dubbisee hin jira. Thank you so much. Oromooti isin jaaladha. Oromoon duraayyuu jaalalaadha. Warra chaanaala kiyya argee bira tare hin jiru hundi keessan subscribe naa gootanii maatillee naa taataniiftanii koomentis naa gootanii koomentii keessan immoo gara fuulduraa akka jajjabinaadhaan hojii kana hojjedhu na taasisee jira. Thank you asuma warri koomentii jalatti na jajjabeessitan jechuudha. Warri immoo seentanii ilaaltanii baatan illee galatooma maaliif subscribe isinii godhuu hin didaan beekaa haga ayyama seeraa namaaf kennutti baay'ee nama rakkisaa. Facebook irraa warri gara na dhuftan isinis rakkoo takkaayyuu hin qabu isiniin jedha. Keessan isin erguuf immoo lakkoofsa hiyyeessan biraa hin qabu. Saniifiyyuu isinii dideeti malee intini miti Oromooti isin hundunaaf galatoomaa isiniin jedha. Koomentiin keessan gara fuulduraa akka jajjabinaan hojii kana hojjedhu na taasisee jira. Galatoomaa ijoolleen koomentii naa gootanii hedduu isin galateeffadha. Laayikii qofa naa gootanii hagam akka isin na jaallattanii beekeetoo isin wajjiniin akka gammadu na taasistaniirtanii naaf galatoomaa isiniin jedha. Akkuma isaan immoo waan ajaa'iba keessaa koomentii keessanii namoonni baay'een na adanna maaliif na saalfadhe na saalfachiistan jechuudha. Artistii Firahaan maashaallah ምናምን hin jenneen jechuudha isinii na hundaafiyyuu ችግር የለም isiniin jedha. Rakkoon hin qabu jechuudha. Ana jechuun isa jechuun anuma rakkoo hin qabu nudachuu ijoollee Oromooti waan ta'eef egaa innillee nam sabboonaadha jechuudha. Nam sabboonaadha waa biraa miti. Sanuma osoo isallee jajjabaadhottaniin baay'ee gaariidha jedhee waan yaaduufi galatoomaa isiniin jechuu dhufee sirna galateeffannaatiin dhufee jechuudha. Isin galateeffachuu jechuudha. Akka isin na jaallattan beekeen jira. Kanaachaan illee isin jaalladha. Hojii boonsaa isin biraan hin gaayye. Akkasan. Ijoolleen subscribe naan godhin illee isin komachuu hin danda'u. Facebookaan isin seessisuu waan hin dandeenye jechuudha. Kan Facebookaatiin waan isin seessisuu hin dandeenyeef ani kana nan beeka. Isin komachuu hin danda'u jechuudha isinii galee. Baay'ee isin jaalladha. Baay'ee isin kabajaa. Dasna jedhee jira koomentiin keessanii akka hojii kana itti fufeetiin hojjedhu na taasisee jira. Hamlee cimaa naa ta'ee jira koomentiin keessanii ijoolleen koomentii naa barreessitanii ammas viidiyoo kiyya keessan bira gahu hundaayyuu laayikii godhaa koomentii naa barreessaa bakka ani dogongoretti dogongora koo fuuldura dhaabbadhaa ta'anatti manaan tokko dogongoreeti kan gara beekumsaatti dhufu. Isiniin jedha artistii keenya kabajamaaf jaallatamallee artistii Firahaan egaa innis baay'ee lifaatii baay'ee qaba sirba kanarratti egaa isallee jajjabeessaa asumaan isin jedha. Namootiyyuu koomentii keessa yoo ilaalu jabaadhuunaan jettan malee isaan jabaadhu hin jennee garuu hin saalfadhe maaliif maatiidhaan koo isallee jabaadhu jedhani ka'a. Akkasitti isin jedha isin jaalladha maatiidhaan koo. Chaanaaliin kiyya haarawaadha akkuma isinitti hime akka guddistan maatii naa taatanii chaanaaliin kiyya maatii keessanii ilma keessanii waan barbaaddan yoo koomentii jalatti naan jettan gaafii keessan isiniifan deebisa. Waan barbaaddan yoo naan jettan isinii yaani maatii keessanii ilma keessanii ergachuu dandeettan gabaabaa isaa jechuudha. Chaanaaliin kiyya ana intala Oromoo intala keessanidha. Jabaadhaa. Nama jajjabeessaa nama akkam afaan Oromooti ani dhugaa rabbii
chaanala Oromoo yoo nan arge ijoollee Oromoo subscribe godhaa commenting godhaa fi jabaadhaa jedhan haamileen taa'u jechuudha. Akkuma warra soddaa keenyaa. Mee warra soddaa keenyaa kana laala. Akka waan intini wayii jiraa miti. Jigii jedhama biyya keenyaatti daboo maamaarra jedhan tokko afaan Oromootiin. Walirra yaa'anii jechuudha. Wal jala yaa'anii jechuudha. Garuu nun zaranyaa jedhan zaranyaan ijuu isaanii. Garuu keenya immoo isaan jala yaa'anii faalladha beekaa. Faalladha. Innaa isaan hin jajjabeessinaa jechuu kiyyaa miti. Abbaa sammuun keessan isin bashannanuuf bakkee itti danda'utti sammuu keessan bashannansiisuu hin dandeettanii. Innaa naa galatoomaa isin jechuu barbaade sirna galateeffachaa hin dhufee ijoollee koomantii naa gootan jajjabeessitan isin galateeffachuun dhufee asumaanii koomantii keessan hundi keessan das nama jedha dhugaa rabbii baay'ee jechuudha. Naa galatoomaa isin jaaladhaa ilaabiyyuu akkam jedhisitti immoo. Naa akkasitti anillee isin jaaladha isin kabajaa hojii boonsaa hojii isin jaalattan kanaachi isin bira geessuudhaaf hojjechaa jira. Warroonni chaanaala kiyya argitanii haaraa chaanaliin kiyya waan ta'eef maatii chaanaalii kiyyaa ta'aatoo hojiidhaan hojjedhu simadhaatii nu jajjabeessaa aadaaf afaan keenya nuti jajjabeeffata malee ormi nuuf hin jajjabeessu nama akka muka afaan Oromootiin gabbahee waa tokko hojjetu akkuma warra soddaa keenyaa sanitti jajjabeessaa haamilee ta'aa fi aadaaf afaan keessan guddisaa kunis qabsoo tokkodha bara. Kunis qabsoo tokkodha. Keessumaayyuu hojiin aartii jechuudha. Jajjabina keessan barbaachisaa jechuudha. Yoo isin koomentii gaarii kennitanii fi jajjabaadhu jettaniin namichi aartistii suni hojii isaa jajjabinaa sabni kun eegaa jira jedhee hojii gaarii hojjete isin bira geessaa jechuudha. Nuti illee biyya siddatii keessa jiraanneeti kan hojii kana hojjannee isin bira geessaa jirru jechuudha. Maaliif gahee eenyummaa keenyaa bahuudhaaf hamma dandeenyu tokkoon humna qabnu fayyadamnee qabsoo keenya bira dhaabbachuudha. Jaallee meeqa dhabnee waadaa walii gallee jedha qabsoo sirbi kiyya yeroo dhageeffattanii sirriitti jettanii sirriidha. Waadaa walii gallee jirra. Waadaan ganuu hin qabu. Ganneetoo lafee gootota dhammeerra cafaa cafneetoo lukaan irra hin deemne jechuudha. Qabsoo ganuu jechuun lafeedhaan gootota darbanii irra deemuu jechuudha. San osoo hin ta'in aarsaa hafee ammallee kafallee qabsoo keenya ceesisuudha malee duubatti hambisuu miti jechuudha. Egaa nullee akkuma san jennee gahee nu gahu isin biraan gahaa jirraa jechuudha. Gahee nurraa eegamu tokkoon isin bira gahaa jirraa jechuudha. Isinillee mootiyyuu gahee keessaan maatii nu taatanii nu jajjabeessanii koomantii yoo nuti balleessinillee koomantii keessan hin dubbisna waan ta'eef koomantii jalatti wanta akkanaaf sirrii miti naamin jettanii nutti himuu ni dandeettan baay'ee. Sanii fi isin jaaladha isin kabaja baay'een isin jaaladha Oromootiya qaalii. Muun illee muka qabaan immoo isin malee maal hin qabna isinin jedha. Naaf galatoomaa isinin jedha isin jaaladha ilaabii Oromoo ilaabii Somaalcha Oromoo dhugaa isin jaaladha Oromootiya. Dhugaa rabbi isiniin jedha. Waan hundaayyuu fayyadamnee qabsoo keenya ceesisuun barbaada. Jabaadhaa isin jaaladhaa isiniin jedha baay'ee isin jaaladha dhugaa.